Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri muddee 9 bara 2015 tibbanaaf mala jireenyaatti qophiin har'aaf qabnu. Tibbanaa keessatti diddaa barattoota Oromoo gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffate qophii qabna. Mala jireenyaa keessatti immoo maalummaan diddaa fi akaakuun diddaa maal akka ta'e ilaalla. Akkuma barame dursa kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma gara oduu har'aatti isin dabarsaa itti dhiyaadha. Akka moltan oduu har'aaf qabnu isinii dhiyeessaa dhaabasaa jiraati. Oromiyaa keessatti roga hundaan fincilli diddaa gabrummaa akkuma qabatetti jira. Odeessi nu gahaa jiru akka hubachiisetti barattoonni Oromoo roga hundarraa fincila isaanii jabeessaniitti fufaniiru. Gariin barattootaa kanneen wareegaman yeroo yaadatan kaan immoo awwaalcha irratti argamuudhaan sagantaa awwaalchaa miidhagsaa akka jiran beekameera. Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti barattoonni nyaata isaaniif dhiyaate eega fudhatanii booda kadhannaa gochuudhaan nyaata sana dhiisan baaniru. Yuunivarsiitii Harommaa keessattis barattoonni walitti dhufuudhaan kanneen wareegaman tokkummaadhaan yaadataniiru. Yuunivarsiitii Finfinnee keessattis akkasuma yaadannoon kan gaggeeffame yoo ta'e bilisummaa Oromootiif akka hojjetanillee waadaa seenaniiru. Manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessatti yeroo ammaa kana haala hedduu ho'aadhaan fincilli kun gaggeeffama akka jiru beekameera. Kana malees bakka adda addaatti waraqaan raabsamaa akka jiru odeessi nu ga'ee addeesseera. Waraqaaleen bakka adda addaatti facaafamaa jiran akka hubachiisan wareeggi yeroo ammaa baafamaa jiru bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf kan hojjetamaa jiru ta'uu hubachiisa. Dargaggoonni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa irraa hanga sadarkaa lammaffaa akkasumas yuunivarsiitii garaagaraa keessatti argaman sochii kana wal harkaa fuudhaa akka jiran beekameera. Oduun aanaa ammayyaa keessaa nu ga'ee akka hubachiisutti mormiin maastar pilaanii Finfinnee irratti gaggeeffamu itti fufee jira. Qaamolee hawaasaa adda addaas hirmaachisa akka jiru hubatameera. Mormiin kun kibxata kaleessaa kan eegale yeroo ta'u guyyaa har'aas ganamarraa eegalee akka itti fufee fi magaalaa Gindoo keessatti mormiin kun babal'ate akka ture beekameera. Mormii kanarratti barattoonni, daldaltoonni akkasumas hojjettoonni mootummaa fi jiraattonni naannoo akka hirmaatan hubatameera. Gama biraatiin aanaa Tolee keessatti mormii kanarratti kanneen hirmaatan hidhuun itti fufee jira. Akka kanaan Shimallis Isheetee, Toomaas Lidatuu, Asaffaa Daddafaa, Shimallis Isheetee, Toomaas Lidatuu, Muluu Alam, Zinnaa'ee, Moosisaa fi Takkaallee kanneen jedhaman akka hidhaman beekameera. Oduun amma nu ga'ee akka hubachiisutti immoo Baalee Roobee keessatti manneen barnootaa 7 keessaa barattoonni wal ga'uun sagalee isaanii haala ho'aatiin dhageessisaniiru. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa kolleejjitti jiran sagaleedhaan bakka tokkotti wal ga'uun sagalee mormii dhageessisaniiru. Haala kanatti kan rifate mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa guddaa magaalattii keessatti bobbaasee akka jiru hubatameera. Fincilli kun guyyaa har'aa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo magaalaa warra jirruuttis maastar pilaanii mormuudhaan akka itti fufee jiru beekameera. Haaluma wal fakkaatu mormiin uummataa kun Oromiyaa Bahaa Kaarraa Miillee keessattis guyyaa har'aa akka adeemsifame beekameera. Fincila kanarratti hawaasti wal ga'uudhaan ajjechaa nurraa dhaabbatu, saamichi lafaas haa dhaabbatu, mirgi Oromoo akka kabajamu akka jechaa oolan oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatu magaalaa Boordoddee keessattis fincilli kun akka adeemsifamaa oolee hubatameera. Mootummaan Itoophiyaa artistoota Oromoo magaalaa Finfinnee, magaalaa Adaamaa fi Dirree Dawaa keessa jiran hidhuudhaaf sagantaa baafatee akka jiru odeessi nu ga'ee addeesseera. Odeessi Finfinnee irraa nu ga'e akka hubachiisutti artistoota Oromoo sirboota weelluu uummata kakaasan hatattamaan barbaadamanii haa hidhaman kan jedhu ajaji darbuu hubachiisameera. Artistoonni kunneen artistoota yeroo adda addaatti sirba baasuun uummata keessatti dhageettiif jaalala qaban yommuu ta'u sirba isaanii dargaggoota Oromoo fi barattoota Oromoo kanaaf kakaase jechuudhaan adamoo akka eegalan beekameera. Dhaamsa kanneen nuun ga'an akka hubachiisanii artistoota Oromoo of eeggannoodhaan mana isaanii naannoo isaanii akka eeganii fi waan mootummaan ittiin isaan yakku akka ofirraa fageessan dhaamsa dabarsaniiru. Mootummaan akka akeekkatetti halkan keessa manneen artistoota kanaa cabsee seenuun meeshaa isaan qaban waliin hidhuudhaaf sagantaa akka baafate oduun nu ga'ee dabalee addeesseera.
Fincilli kun yeroo ammaa kanattis Oromiyaa keessatti itti fufee akka jiru beekameera. Oduun magaalaa Naqamteerraa nu ga'e akka hubachiisutti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa biiftuu hiriira gaggeessuudhaan mootummaan Itoophiyaa ajjechaa barattoota Oromoo irratti gaggeessu akka dhaabu, saamichi lafaa gaggeeffamu immoo akka dhaabbatu, mirga Oromoo akka kabajamu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaniiru. Yeroo kanattis humni waraana wayyaanee hedduun argamuudhaan barattootatti gaazii imimmaan nama boochisu itti roobsuun akka addaan bittimse beekameera. Fincilli kun Arsii Lixaa magaalaa Qoree keessatti akka gaggeeffamillee beekameera. Haaluma wal fakkaatuun fincilli kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Agaarfaattis gaggeeffamuun beekameera. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Madda Walaabuu keessattis barattoonni gaaffii wal fakkaatu akka kaasan hubatameera. Manneen barnootaa fincilli kun itti gaggeeffame mara keessatti dhaadannoon dhageessifamu lafti Oromoo hin saamamin, mirgi Oromoo akka kabajamu, Oromoon biyya isaa keessatti mirgi isaa haa eegamuu fi kan kana fakkaatu dhageeffamaa akka turan beekameera. Baalee keessattis barattoonni mana barumsaa Adaabbaa Oromiyaan in gurguramtu, Oromiyaan kan keenya jechuun hiriira gaggeessaniin sagalee diddaa dhageessisaa oolaniiru. Diddaa fi fincila barattoota Oromoo biyya keessatti gaggeeffamaa jiru yaadachuuf deeggaruuf hawaasni Oromoo biyya alaa keessa jiran hiriira guddaa gaggeessuutti akka jiran beekameera. Oduun Awustiraaliyaa irraa nu ga'e akka addeessutti hawaasni Oromoo isteetii 4 keessa jiran jimaata dhufu hiriira guddaa gaggeessuuf qophiitti jiran. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa Victoria, Western Australia, Perth, hawaasni Oromoo South Australia Adelaide fi hawaasni Oromoo New South Wales Sydney jiraatan hiriira kana jimaata dhufu gaggeessuudhaaf akka qophaa'an beekameera. Haaluma wal fakkaatuuf sadarkaa addunyaatti Ameerikaa, Awurooppaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti hiriirri kun jimaata dhufu haala wal fakkaatuun gaggeeffamuuf qophiitti akka jiramu beekameera. Fincilaaf diddaa uummataa biyyattii keessatti gaggeeffamutti yaaddoo kan itti bule mootummaan Norway immoo lammiinsaa Itoophiyaa keessa socho'an akka of eeggatan akeekkachiisa dabarseera. Akeekkachiisa baaseen uummata biyyattii keessa yeroo socho'anitti of eeggannaadhaan akka adeeman himeera. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo beeksisa hawaasaa sin dhageessifnaa. Beeksisa hawaasaa Melbourne irraa nu ga'e diddaa fi fincila barattoonni Oromoo biyya keessatti mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuudhaaf gochaa jiran deeggaruuf akkasumas gochaa gara jabinaan guutame mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuuf hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne naannoo ishii jiraatan muddee 11 bara 2015 jimaata dhufu jechuudha ganama waaree dura sa'aatii 10 irraa eegalanii hiriira guddaa tokko gaggeessuuf jiran. Hiriira kanarratti hawaasni akka hirmaatu waamicha dhiyeessaniiru. Hiriirri kun kan gaggeeffamu magaalaa Melbourne keessatti naannoo paarlaamentiitti akka ta'e odeessi kun ni ibsa. Hawaasni Oromoo Melbourne keessa jiraatan uffata aadaa uffachuudhaan akka argaman dhaamsi darbe hubachiiseera. Keessaayyuu warri danda'an alaabaas qabatanii akka yeroodhaan achitti argaman dhaamsi hubachiiseera. Hawaasni Oromoo Western Australia keessa jiraatanis haaluma wal fakkaatuun hiriira qopheessaa akka jiran beekameera. Dhaamsi isaan dabarsan akka hubachiisutti ajjechaa ijoollee Oromoo irra gahaa jiru bifa kamiinuu kan morman ta'uu ibsanii jiranii haala kanas hiriira bahuudhaan gaaffii mirgaa barattoonni Oromoo gaafachaa jiran gaaffii haqaa ta'uu agarsiisuu fi ajjechaa humna agaazee TPLF isaan irratti raawwatu balaaleffachuudhaaf akka jiran ibsanii jiranii hiriirri kun kan gaggeeffamuuf jiru jimaata dhufu muddee 11 bara 2015 sa'aatii 3 hanga 5 gidduutti bakki hiriirri kun itti gaggeeffamu Harvest Terrace Western Perth akka ta'e odeessachirraa bahee hubachiisa. Hawaasni Oromoo naannoo sana jiran uffata aadaa uffatanii akka argaman akkasumas warri hiree qaban immoo alaabaa qabatanii hiriiricharratti yeroodhaan akka argaman dhaamsi waldaa hawaasaarraa bahee hubachiisee jira. Bishanga baterra to rasa
sun falu dibawe kiye munde musaba waita jumba kakang asasa dubbi mitiafa kutun dubbi dangkaga hareyo sawa walidol tentatu sawi galere mamu ulmani tija bersisa dambu balu kadar bangkamu mitigo dan dua kenya gamtada kurmi dayati kara facane nam badeti to kome nagara walra Kopi Tibbana Roro namannaan diddaa obsiyoo ture abdii fixachiise fincila kaasa. Sirni dabareedhaan Oromiyaa qabatee jirus akkuma akaakileessaa Minilik Haayile Sillaasee fi Mangistuu qabeenya Oromoo saamuu hanqate dhiigaa fi lubbuu qolguddattoota Oromoo xuuxuu daranuu hammeesse malee gannoota 25 darban kana keessatti kan inni fooyyesseeru mul'anne. Kanaaf barattoonni Oromoo gaafa 19 bara kanarraa kaasanii fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti bifa qindaawaa ta'een itti qabsiisanii jiru.
har'a daa'imman shamarranii fi dargaggoo egeree biyyaatu ajjeefamaa jiru guyyaa adii keessatti. Gullisoo Calliyaatti, Kibba Shawaa Dhiyaa Diilallaatti, achumarraan Tolee Baantuutti, Horroo Guduruu Fincaa'aatti, Baatee Harommayaatti, Fiicheetti, Incinnii dabalatee barattoonni Oromoo gara 10 ta'an guyyaa adii qawwee waraana Itoophiyaa fi konkolaataatiin ajjeefamaniiru. Kan rasaasaa, ulee fi summii yookaan keemikaalaatiin miidhamanii fi kan hidhaman hangana jechuun hin danda'amu. Haala fincila diddaa gabrummaa amma guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru kanarratti Dumree Jaalannee Biqilaa Kanaadaa Torontoorraa fi dargaggoo Caalaa Haayiluu Sweden Stookholmirraati isaan waliin mari'anna. Qophii tibbanaa har'aarratti akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Tolemee Jaalannee sirraa kaanuu laata? Fincilli ammaa kun isa duriirraa akkamitti adda ta'ee deemaa jira? Yeroo ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti fincilli diddaa gabrummaa bifa wal fakkaataatiin deemaa jira. Kunis itti fufiinsuma fincila waggoota darban barattoonni Oromoo godhaa jirudha. Keessattuu gama barattootaatiini. Waan kun kan yeroo biraarraa xiqqoo ishee addadha. Guutummaa Oromiyaa keessatti wal faana akka kanatti inni barana baay'ee kan yeroo kamirrayyuu humna qaba. Kanadha wanti deemaa jiru. Mee Caalaa kan amma Jaalanneen jalqabde kana dhugumaa fincila diddaa gabrummaa dargaggoota Oromootiin bara dheeraaf seenaa qaba. Inni ammaa kun tureerallee fincilli kun jechuun ergatti fufee deemaa jira. Oromiyaa kana dura addeettiin kaanillee baadiyyaa keessatti illee iddoo hedduutti ka'eera. Daddummaa inni qabu kan duriirraa guyyaan isaa dheeratuun dhala. Isa duriirraati jijjiirama qaba fooyyina qaba Caalaa akka hubattetti nammaa kun. Fincilli diddaa gabrummaa bara kanaa wantoota hedduudhaan isa bara duriitirraa adda ta'ee tasbahe. Tokkoffaa yaadadha yeroo nuti keessa turrettis yoo ta'e dura kan jalqabu yuunivarsiitii irratti ture yeroo baay'ee yuunivarsiitii irraa jalqabaa san booddee gara high schoolitti darbee yoo ta'e malee sadarkaa tokkoffaatti gadi bu'aa hin turre. Tokko kana amma barana kan ta'e maali mana barumsa sadarkaa gadaanaatirraa jalqabuu isaati. Lammaffaa yeroo baay'ee ammas duri akkuma waliin beeknu qonnaan bultoonni yookiin hojjettoonni yookiin immoo qaamni hawaasa Oromoo kanneen biroodha sodaa adda addaatirraa haa ta'u hamma kana si'aa'inaan faana bu'iinsi hin turre. Kallattuma tokko irratti hammeenyi uleen irratti hammaatus barattootuma yuunivarsiitii qofa irratti ture. Bara kana kan arginu immoo hirmaannan jiru qaamni hawaasa Oromoo kallattii adda addaa irratti hirmaachuu isaati. Inni sadaffaan wannumti akka itti fincilli diddaa gabrummaa kun itti deema jiru iyyuu isaan kaan sagalee isaanii dhageessisanii haala qindaa'aa ta'een ba'anii jechuudha. Gagaa wareegamni adda addaa kaffalamaa jira akkasitti ibsaa jiru. Kaan isaan immoo mallattoodhaan yookiin deematii agarsiisu kaan isaan immoo gaddaan taa'atii uffata adda addaa uffatanii kunneen hundumtuu kan dur hin jirrerraa haala adda ta'e fakkaati jechuudha. Walumaa galatti wanni jechuu dandeenyu ka'umsa isaa fakkeenyaa fi akkuma ati jette yeroo dheeraadha nayyaa daddaa gara sadaasa 20 natti fakkaata kan giincitti ka'e laalgaa sadarkaa gadaanarraa ka'eeti hanga ammaatti gara dhumaatti sadarkaa olaanaatti deemaa jira jechuudha. Kun faalladha kan duriitirraa. Wanni nama agarsiisu kun sadarkaan gabroonfataan irra jiruu fi hubannoon nama keenyaa eessa ga'ees kan nama jechisiisudha jechaadha. Walumaa galatti kana natti fakkaata. Dhugaadha lamaan keessanii akkuma jettanii amma ginciitti jalqabee isaa booda gara giddaa kana deemee isaa booda gara ganfilloo ka'ee hambotti ol deebi'ee deemaa dhufee kaleessa faa'een gadda fa'ammoo sulultaa fi finfinnee gale Baalee faarraa Hararge faarraa ka'ee amma kun egaa amma gara mootummaa jiddu galeessaatti ka deemaa jiru fakkaata. Naannoo Calliyaafaatti Gullisoo keessaa naannoo Tulluu Diilallaafaatti qonnaan bulaa fa'aa hirmaachiseera Awadaayifaatti naannoo Roobeefaatti uummanni warra barattootaaf dawoo kenneera kun jijjiiramadha. Inni guddaan immoo ka baranaa adda godhu tokko teknooloojii. Oromoon teknooloojii kanatti fayyadamee rakkina irra ga'u kana dafee gabaa addunyaatti dhiyeeffachuu isaa waa guddaa. Mee Jaalanne waa'ee pilaanii magaalaa Finfinnee gaaffiin amma ka'aa jiru bakkoota adda addaatti immoo inni keessuma tokko ta'eetu gaaffii bilisummaati kan ijoolleen kaasaa jirtu kun otoo magaalli Finfinnee kun pilaanii sana dhiifneerra jedhanii fincilli kun dhaabbata laata? Amma maalidha? Wanti tokko yeroo hundumayyuu sababa ni qabaata. Oromoon dadhabateera dhugaa dubbachuuf. Ba'aa eenyullee baachuu hin dandeenye baachaa yoo naga'e keessi isaa ukkaamamee jira. Kanatu karaa argatee dhowaa jira.
Dhuguma waan maaster pilaanii Finfinnee kun akka ka'umsaatti jira sababoota tatta'e qaba garuu Finfinneen waan maaster pilaanii haafu jedhamus rakkoon uummata Oromoo bu'uuraa haga furmaata hin argannetti fincilli diddaa gabrummaa gaggeeffamu hin dhaabbatu. Kana booddee eenyullee fincila kana dhaabuu hin danda'u maaliif wanta tokko aangoo kan qabu humna kan qabu uummatadha. Waan gama uummataa eenyullee dhaabuus dhaabbatee dhowwuu hin danda'u. Kanaaf waan uummata keessaa ta'e waan ta'eef gaaffiin uummata kanaa haga deebii sirnaa argatutti rakkoon uummata kanaa hamma furmaata maayii argatutti fincilli kun hin dhaabbatu jechuun barbaada. Lamaan keessanis keessa turtanii wayita mana barumsaa turtan jaalanneenis caalaanis fincila kana keessa deebii inni kennu qaamaan beektu jechuudha. Deebii mootummaan kennu isa bara kanaan yoo adda qabnee ilaalle tooftaan suni ijoollee hiriira ba'an irratti tarkaanfii fudhatamu ittuma fufee jira moo amala jijjiirrateera laata? Tarii ama bakkoota lamatti qawween hafee konkolaataadhaan nama ajjeesuufaa mul'ateera Dirree Dhawaa fi Toleetti. Ani akka laalutti yeroo keenya sanis wanni ture reebichi jira kallattii adda addaatiin uleedhanis reebuun jira rasaasanis amma barbaadan itti fayyadamuun ture akkumaatu jette tokko sadarkaa isaa guddifateera innis haalas jijjiirateera amma jechuu dandeenya. Maaliif jijjiirateera? Tokko mootummaan kun sadarkaa abdii kutannoorra mootummaallee maal jennaan miti. Sirnichi abdii kutannoo sadarkaa reeqqisuurra ga'eera. Reeqqisummaa isaa akka kana kan ibsu fakkeenyaaf iddoo adda addaatti tarkaanfii isaan fudhachaa jiran tarkaanfii dhalli namaa namarratti fudhachuu hin dandeenye. Konkolaataa namarra oofuu rasaasan uummata kallattiidhaan ifatte jechuudha. Fakkeenya gurbaa Tolee irratti ajjeefame san argiteetta yoo ta'e taargeet godhaniituma jechuudha. Malee akka tasaa waan ta'e hin taan turre. Kanaaf baranas tokko haala akkasiitiin deemuun isaanii lammaffaa immoo fakkeenya fi sululta keessatti waan isaan godhanii argitaniittu waan kuni namoonni baay'een xiinxaltoonni siyaasatii fi namoonni seenaa sehaatoo 1976 apartaayidii Saawuz Afrikaatti geggeeffameen suuruma isaallee wal bira qabanii gaafa laalan akkatti ijoolleen sun intala daa'imaa san baattee deemtu fi bara san kan godhame wal bira qabdee yoo laaltu waanuma tokko jechuudha waanuma guyyaa tokko ta'e namatti fakkaata. Barattoota daa'imman sadarkaa tokkoffaarra jiran maal nama agarsiisa kuni if jibbaateera jechuudha mootummaan kun kana booddee dhumataa fi kan jiru fakkaata waan reeqqisaa jiru tortoreera keessisaa kanaafuu sirna dhablummaa isaa agarsiisa. Akkasuma immoo guyyaa sana nama nagahaa boda balaa xaafaa mul'ata waan isaan godhanii ajjeesan mana yaalaatiillee akka wanni namatti agarsiisu bakka hundattiyyuu kan argaa jirru wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti jibbiinsi isaanis akkasuma dabalaa deemu sabni keenya immoo sadarkaan gabrummaa humnaa olitti ta'ee bulgaafateera jechuudha. Wantichi amma sadarkaa itti to'achuu danda'ani miti. Amma odeeffannoon addaa kan inni qabu waraana wayyaanee raayyaa isaan jedhanii kana keessa fi poolisoota federaalaa keessa rakkinni akka jiru. Jidduu kana keessa qofa namoota baa'oon isaanii qawwee irraa fuudhan ijoollee Oromoo keessumaa dhaloota qubee jedhan irraa abdii fi amantii dhabee jechuudha. Poolisuma qaban keessa jechuudha. Ijoollee Oromoo sulultaa irratti keemikaala fayyadameera mootummaan kan jedhu jira. Ijoolleen 200 garmalee dhukkubsataniiru jedhama. Isatti dhuka'eeni. Kun immoo hanga sanyii balleessutti illee kan geessudha jedhu warri xiinxalan keessattuu Saadaam Huseen uummata Kurdishii irratti isaan raawwatee jedhama kan pirezidantiin Siiriyaa ammaa godheera kan jedhamudha. Apartaayidis kan godhee wal fakkaata. Keemikaalli suni kan nama summeessu mitiin hayyoonni kana qoratan isaaniif dhiifna. Garuu wanti kun ni jira. Jaalanne akkuma macaalaan umarratti kaase burraayyuu faatti amma poolisoonni Oromoo warri hidhamanii jiru. Fincila kana keessaa qabdu jedhanii naqamtee faatti wanta akkasii kun mul'ateera. Mootummaan immoo amma Dirree Dhawaa kanatti keessatti uffata poolisii Oromiyaa uffatanii garuu poolisii Oromiyaa kan hin taane kan federaalii dhalootaan saba biraa ta'antu dhaqee ijoollee reebaa jira jedhan. Toofta akka jijjiiruun kun tarii sabboonummaa Oromoo kanatu mooraa mootummaa keessa galeetu abdii walirraa dhabaniidhaatu Oromoo akka isaan gara fincilaa kanatti akka dhaamsaniif erguu dadhabeetu mootummaan akkas godhe moo maalirraa madda akka jaaltutti jaaladha. Akkaataa tarkaanfii mootummaan amma itti fudhachaa jiru irratti jijjiiramni tokko tokko jira. Wanneen duraa jiran irratti dabalatee jechuudha. Inni kunis achuma keessatti ilaalla. Maaliif inni kuni dhimma Oromoo hundaa ta'uu isaa nama hundaaf sirriitti galaa jira. Dhuguma dura
miseensota OPDOs ta'anii waraana wayyaanii keessa seenanii poolisiis ta'anii namni hedduun Oromoo miidhaa turanii miidhaalee jiru. Amma garuu rakkoon kun deemee isaaniinuu akka gaaga'u waan isaanii galaatti maaliif isaan irrattis wanti fudhatamaa jiru jireenyuma isaanii keessatti guyyaa guyyaadhaan waan argaa jiran gaaffii uummataa kun isaaniinis waan hamma ta'ee waan mul'atee fi jijjiiramni jira qaama sana keessa. Yeroo kana maaltu ta'a Oromoo biratti akka isaan hin deebine Oromoo keessatti akka isaan hin deebine Oromoon illee akkuma duraatti isaanirra amantaa dhabee kan wal dura dhaabuudha. Wanneen amma jedhamu uffata kan poolisii Oromiyaa kan keessanii uffisanii tarkaanfii barattoota irratti fudhachiisuun kun isma sana keessaatii dhufa. Kan irratti dabalee immoo maalidha? Amantaa iyyuu hin qabu isaanirraa. Maaliif iddoo tokko argaa jirra. Isaan iyyuu gaabbii adda addaa yeroo itti kaasantu jira. Barameera rakkoonsa to'annoo ta'ee jira. Kana booda akkaataan itti Oromoo ergatanii dhimma isaanii keessaa baabatan kun ka durra jalaa xiqqaataa dhufee jira. Isa kanaaf tooftaalee jijjiirrachuun ni mul'ata. Akkaataa itti barattoota irratti tarkaanfii fudhatan, uummata irratti tarkaanfii fudhatan, akkuma kasaatame summiidhaan, konkolaataadhaan dha'uun waan adda addaa kun jira. Kuni hundumtuu maalirraadha? Tooftaan isaanii dura dulloomaa ture sanaan milkaa'uu dadhabanii ammammoo waan haaraa fidataa dhufaa jiru. Waan gaariin jiru garuu uummanni keenyas akkuma sana dammaqinsisaa dabalee jira. Tooftaan uummataa akkuma sana waliin guddatee jira. Dur ijoolleen akka kana wal qindeessitee sadarkaa godaadhaa haga gubbaatti yeroo wal fakkaataa qindeeffatanii deemuun akka ammaa kanatti wal qabatee deemaa hin jiru. Amma garuu wanneen kun wal qixxaataa jiru. Waan jiru hundumaa dafanii walii dabarsuun miidiyaadhaan quba wal qabaachisuun kun wanta sanaa waliin guddataa ture of eeggannoo irrattis. Utuu of eeggannoon ijoollee jabaa miti haga ammaa kana iyyuu deemuun ni ulfaata ta'a. Wareegamni kanaa olii kafalama ta'a. Kanaaf inni sunis qaama jabinaa fincila diddaa gabrummaa kana keessatti fooyya'aa dhufedha. Mee Caala dabaluus ni dandeessa akka jaalanneen jettetti yoo fincilli kun akkuma amma jabaate kanaan itti deeme kutaan hawaasaa adda addaa maatiin fi hojjettoonni mootummaas itti dabalamuu jalqaban kun guutuu Oromiyaatti akkuma akkasuma bal'ataa deeme maaltu ta'uu danda'a akka amma deemutti? Mootummaan hammamitti tarkaanfii fudhachuuf deema? Oromoon illee maal godhuuf deema? Kan ajjeefamaa jiru dhala isaati, obboleessa isaati, obboleettii isaati. Kana qofa miti immoo ajjeefamuu fi miidhamuu ilmaansa qofa otoo hin taane inni iyyuu miidhamaadha. Akka Oromootti bakkayyuutti Oromoon gabrummaa hamtuu keessa jira. Karaa hundaanuu karaa diinagdeetiin haa jennu, karaa siyaasatiin haa jennu, abbummaa dhabee har'a Oromoon haala hamtuu keessa jira. Haala hamtuu kana keessa immoo hammuma hubatu ilmi kiyya maaliif gaafii kana gaafate? Xiqqaachuu abbaa isaatu itti dhagaameeti. Beela'uu abbaa isaatu itti dhagaameeti. Karaa biraatiin hongeen biyya san keessatti babal'achaa jirti. Otoo Oromiyaan qabeenya jaajjaa meeqa qabdu har'a Oromoon kuma miliyoonan lakkaa'aman beela'aa jira. Kunis mataansaa daran haala kana kan ammeessa deemuudha malee kan laaffisu miti. Yoo dabalamaa deema maal ta'a kan jedhuufi ana kanatti fakkaatutti daraniyyuu bifa sirnaawaa qabachaa deema. Sirnaawaa yoo jedhu hooggansa waloo qabaachuu danda'a. Bakka bakkatti namoonni isaan hoogganan dhufaa deemu jechuudha. Argumantichi jabaachaa deemu namoonni waan sana adda durummaadhaan wareegama fudhachuuf deemanii kan waloo kanarra qaama gara tokkotti luuccasaa deemuu danda'a jechuudha. Wanni arguu dandeenyu yoo itti makamaa deeme. Kan biraa hagumasuma hammeenyi wayyaaniin reebichis haa ta'uu jechaan haa ta'uu wareegamni daran jajjabaachaa deemuu danda'a. Qaamni isaa wajji hidhatee jiru ilmaan Oromoodha aadatii jiran gungumaa jiranii maaliif ta'aa jechaa jiran keessa isaaniitti. Wanni hanqina isaanii irratti argitu maali? Ijaarmaan qaban isaan keessatti wal ijaaranii fakkaatu ta'a. Akkuma jaalanneen jette tarii yeroof wanni ta'aa laata garuu yeroo akka madaa wanniidhaa itti burqaa deema malee waan laafuu miti. Gaafiin Oromoodhaa Oromoon amma abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee ofii isaatti harkatti galfatee ofii murteessuu danda'utti akkana sii goona kana ni dhiisna jechuudhani qabsoon Oromoodhaa waan dhaabbatus miti waan duubatti deebi'us. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra kutaa tokkoffaasaa kutaa lammaffaasaa immoo torbee qabannee deemna.
gidduutti immoo beeksisa qabna dhaggeeffattoota keenya hawaasti Oromoo Awustiraaliyaa kutaalee Viktooriyaa Perth Adelaide fi Sydney jiraatan jimaata dhufu muddee 11 bara 2015 hiriira nagaa gaggeessuuf qophiitti jiran. Kanaaf hawaasti Oromoo naannoo sana jirtan hiriira kanarratti hirmaachuudhaan ga'ee keessan akka baatan deeggarsa barattoota Oromoof qabdan akka ibsitan sagalee Oromoo akka dhageessiftanii fi eenyummaa Oromoo akkasumas kaayyoo Oromoo akka beeksiftan dhaamsi hawaasaa isinii darbee jira. Bakka jirtanitti hirmaannaa akka gootan. Kubanyachaan jiraadha yoo mana ragalfadhe buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultuumi odaanii dambiinoo gosa kamii ya dambii ya mattantu ishee sanyii daabeessa akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa amma naalbeedhaan jiree hundeedhaan si buqqisa jajjabaa kormaa yaaseef mataarra si deemsisa amman sirra bobbaasa Mudagaiye haadhoti qoosifna lammii keetiif sabni kee turusni bilisoma kan barreeraansee in ilaaliin marma takka gadii takka olii jireenya namaa jedhee. Alkanii guyyaa yaadaat gubadhee keessa kooti kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaalchinaan dhaadannoo godhatteetti Mudagaiye haadhoti qoosifna lammii keetiif sabni kee turusni bilisoma kan barreeraansee in ilaaliin marma takka gadii takka olii jireenya namaa jedhee dabalee. Qophii mala jireenyaa har'aa keessatti haala fincila diddaa gabrummaa yeroo amma Oromiyaa keessatti adeemaa jiruun kan wal qabate qopheessaa qophii kana obbo Aliyyi wajjin istuudiyoo jirra. Obbo Aliyyi baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Diddaa nama ijoolleen gaggeessaa jiran kan argaa jirra waan karaa adda addaatiin dhimmisaa hin beekama. Maanni hiikaanumti diddaa kun? Diddaan sababni isaa adda adda ta'uu hin danda'a. Diddaa jechuun wanti ta'amaaru tokko wanti godhamaaru kamuu dalagamuuf deemu tokko naan ta'uu jechuudha gabaabamatti. Ka Oromoo kun ammoo diddaa haarawaa duun taane diddama waggaa 130 olii bifa adda addaatiin deemaa ture. Ka hiriira bahuun ta'ee qabsoo waraanaa ta'ee qabsoo aadaa ta'ee qabsoo miidiyaa banatiitii ta'ee qabsoo adda addaa ummanni Oromoo godhaa ture jechuudha. Maaliif aadaa kan kee balleessuuf yeroo deeman artistoonni keenya aadaan keenya akka hin banne ganamaa galgala Oromoon akka jabaa ta'e, Oromoon akka bareedaa ta'e, Oromoon qabeenya akka qabu karaa aartiitiin mul'isan. Warri fiilmii hojjan, warri sirba qopheessan, warri qawwee qabatan ammoo jilbiifannee isin jalatti hin bullu. Ka duune wayyaa, ka dhumanne wayyaa, dhumanneet ilmaan keenya itti haaluftu jedhaniiti diddaa qawwee fudhataniiti mootummaa waraana almost miileena ga'u kanaafoo dhaabataniiti nama hagoon lolan yookaan qawwee jechuudha. Kun ammoo diddaa diinagdeeti. Diinagdee yeroo adda addaatiin namni gariin
taaksii kafaluu diddaan waan adda addaa waan mootummaan sun gabbar jedheeniti yeroo adda addaa kafal jedhuun hulee adda addaatitti didaa waan adda addaa godhaasiin baane kabiraa mootummaa kanaa hojjechuu diddaan fakkeenyaaf yeroo adda addaatti mootummoonni adda addaa kaabashaa kunneen OPDO ijaaratan hennaa maraa nama si keessaa ijaaratan zamana kana ammoo hagamma wayyaaniin dhufte ammoo nama kan kee fuudhaniiti si fakkeessanii akka tolee jechuudha akka maloowwan jabbilee yoo duutu gogaa isii wanna godhanii saa jala kaanii isaanii soogidatti godhanii isaanii arraaba isaan ammoo aana elmatanii jechuudha. So diddaan karaa adda addaatiin godhaa alagaan ammoo yeroo adda addaatitti istiraatejii fi jijjiireeti waan adda addaa godhaa haala amma bara dheengaddaatiif barana waan lafaa irratti hidhaa qaba. Diddaan ummata Oromoo miidhaa sarra geessu callaa osoo hin taane biyyiti teenna Oromiyaan ofii bulchuu qabnaa biyyiti teenna ofii bulchuu dandeenya qabeenya keenya ofii itti fayyadamuu qabnaa aadaa keenyaan hin boonna aadaa keenya guddisuu feena jedhaniiti yeroo adda addaatti dhiyeessan immoo warri garbooftu ammoo waan kanatti waan hajamneef jecha yeroo adda addaa warri yoo ati waan kana dhiyeessite takkaa siidhaa takkaa si ajjeesa takkaa mana barnootaa si ari'a takkaa hojii si ari'a takkaa biyyaa si ari'a waan adda addaa sirra amma dubbiin jabaattee dhufteeti ummanni yeroo adda addaatti itti dammaqaa dhufeeti lakkoofsi nama waan kana afoo dhaabatu guddateeti akkuma dhageettu gara magaalaa 30 oliititti namni yaa'eet barattoota callaa osoo hin taane namni warri ijoollee sanillee hulee magaalaa garagaritti itti dabalamaniiti akkasuma warri dandeettii adda addaa qaban profeshinii adda addaa qaban warri akka amma doktoroota barsiisota gaddiinsa qaban hulee adda addaatitti mul'isaniiti wanti ta'amaa kun nurraa dhaabachuu qabnaa hin gaddinaa afoo dhaabanna waan jedhu malkata mul'isuu jiranii jechuudha. Mee fincilli kun yookaan diddaan kun akaakuu yookaan aayinaa akkamii qaba maal fa'aatu achi keessatti hammatan? Fincilli amma biyya keessatti deemaaru bifa lama mul'isa tokko bifa hiriiraa jechuudha. Fincila diddaa yeroo mul'iftu tokko hiriira baateet waan qabdu barreeffattee yookiin immoo dubbataa dhaadannoo haa ta'u waan adda addaatiin waan kana himtaa jechuudha. Kabiraa bifni fincilaa qaama namni gaddiinsaan mul'isan jechuudha. Baaniit taa'aniit uffata gurraacha uffatanii bakka tokko taa'anii mataa harka mataarra kaa'atanii waan adda addaa godhanii giddiinsa waan amma ka'e kana akka gaddaatitti mul'isan jechuudha. Amma fincilli bifa hedduun deemuu danda'a. Addunyaa kanarratti fincilli bifa hedduun deema uummanni keenyallee dhimma itti bahuu hin danda'a. Tokko warra namiidhaara jechuu waliin hajaa godhachuu dhabu. Amma aadaa keenya keessa illee jiru bishaan irraan fudhatin ibidda irraan fudhatin jedhama ture. Hin baakuma jechuudha. Aadaa keenya keessa illee jira. Amma warra si miidhu kanneen warra ganamaa galgala si ajjeesu lafa kan keerraa si buqqisu kana qabeenya kan kee kana fuutee meeshaa isaanii bitaati horii ati kennituuf qawwe jijjiiratanii ganamaa galgala ilmaa kan keetti ajjeesan. Siin quufaniiti siin jiraatan biizinasa si godhatan kanaaf yeroo waldiddaan akkanaa dhalatu ummanni maal godha warra nu miidhu kana waa irraan bitina ittiin gurgurinaa jedhaniiti boykootii jedhama afaan ingiliffaatiin boykootii godhanii jechuudha. Boykootiin kun kan hojjechuu danda'u yoo namni baay'ee walii himeeti namni baay'een waan kan hojii irra oolcha hojjetaa jechuudha. Kabiraa civil disobedience yaani waan garii ajaja diduun fakkeenyaaf mootummaan kun taaksii aga barbaade sirra ka'a dhufeetuma manumaan kee ilaalee an akka dhaga'utti horii haganaa kafalii sin jedha isuma kafaluu caddifta dhaqiitii ilmaan Oromoo ajjeesii sin jedha hin jetta didallee hin jettu godhuma jetta Oromoo abbaayee arrabsii miidiyaa arrabsii hin jedhan milittee keezii himattee hafta so maal gootaa waan sila adda addaa waan mootummaan kun godhi jedhe sirraa eegu akka nama si ergatu tokko maaliif ati ergamaa isaaniiti akka ergamaa isaaniititti ergamaa kan keetii miti adharraa waan jedhu misee jechiriidha. Anaafati adharraa jalqabeeti ani ergamaa kan keetii miti anaafati illee qixuma kanaafuu ajaja kan kee takkallee hin fudhadhu haga atini seera ittiin na ajajju kana kabajituuf kanaafuu fudhadhu waan jedhu. Disobedience mul'iftaa jechuudha. Kun ammoo waan amma cultural jamming faranjiin jirtu jira. Cultural jamming kun alaabaa Itoophiyaa fa buuftee alaabaa kan kee hidhuu bakka amma mallas andaziinoo maali yaani itti barreessan kanatti nadhii gammadaa akkanaa jettee barreessu. Waan isaan malkata garboonfamaa kanneen irratti cufa isaatu dhatteeti waan kan kee waan silaa dubbilisa baate godhachuu barbaaddu
irratti tottolchita waan amma faranjiin girfiitii jedhani waan adda addaa mana kanneen irra barreessita waa afaan amaaraatiin barreeffameeru kan afaan oromootiif deebifta waan amma gaafa bilisa baate arguu barbaaddu kanneen hulee adda addaatiin barreessita oromoo akkana maali akkana maali kana jettee waan kan kee mul'iftaa jechuudha kun wanti inni godhu empaawarii godha uummata kan kee immeejii argaa jechuudha alaabaa tamte ta'urraa buutee hidhamteetti guyyamoo illee biliqee argite mataa keetiin badu kaatee sila hooggana kan kee goota kan kee ka ganamaa galgala boottuu ka ganamaa galgala dhudhumtu san fotoo isaa fuutee bakka ho'iitiin maxxansitee saama takkaafillee taatu waan wayii gootee yoo deebite ruhiin tantee wayyattii jechuudha kun ammoo demonstreeshinii waan amma uummanni itti jiru hiriira baateet waan si dhagame tokko ibsachuu kun ammoo waan akka amma hunger strike baateet haga wanti kun ta'u awwaan nyaadhu hojiileen dhaqu waa akkanaan ta'u jetteet ofirratti miidhaa murteessu baateet haga wanti akkanaa ta'uuf haga qotee bulaan keenya akkana ta'uuf haga ijoolleen teenya mana barnootaatti aramte mana barnootaatti deebituuf qeetan hankaan yuunivarsiitii fudhatteet akkasii wanne jetteeti waan tokko mul'isuu jechuudha kun ammoo waan akka petition jedhan petitionii biyya alaa kana beekamaa biyyatti ka beekamu kan hin beeku waan amma kaanii akka amma BBC afaan Oromoo keessatti ta'uun ta'u akka afaan Oromoo afaan la federaalaa ta'u Oromoon hiree ofii naa murteeffatu maal jettee petitionii guddaa qopheessitee gara nama miiliyoona hedduun akka saayinii godha duugooti amma miiliyoona 40 gara haga 50 jedhanii namni miiliyoona 5 hiree ofii murteeffachuuf feena jedhanii petitionii ji'a keessa qopheessaniit ummanni Oromoo hiree ofii murteeffachuu barbaada nama miiliyoona 5 gaafachiifte miiliyoona 50 keessaa kan addunyaa ignorii gootee hin dandeenye kunillee akkaataa fincila diddaa gabrummaa jechuudha kun ammoo waan amma raayoti baaniit waan mootummaa waan alagaa waan mootummaa laalu ummata siviilii dun taane waan mootummaa poolis isteeshinaa ta'uu waan adda addaa waan mootummaa kaanii caccabsuu balleessuu waan adda addaa godhuu nama baay'ee kunoo ajaja adda addaa kennee nama ajjeesu kanneen daddarbuu kallee masa cabsooma biyya faranjii kana yoo argite kalleefa fuula darban waan adda addaa fuula jessana biyya keenya mixmixaafa yaani nama warra mangoora jiran kanneen konfidensi isaanii dha'uuf goota kana maaliif namicha amma coomee magaalaa kan keessa deemu nama tokko jesse barbaade fuutee mixmixaa jahu jessite guyyaa guutuu oo'aa oola jechuudha sun maal godhaa konfidensi isaa sheekii godheeti si ammoo konfidensi kan kee dabalaa jechuudha kun ammoo waan akka amma whistle blowing jedhaniiti kaatee amma mootummaa keessa hojjettaate waan mootummaa ajjeesaaru nama mootummaa miidhaaru poolisii inni godhuuf deemu miidiyaa keessa hojjette intelligensii keessa hojjette militarii keessa hojjette filaana mootummaan baasaaru miidhaa inni geessaaru akeeka inni qabu maalii kanneen fuutee ati saba kan keetiin dhaqqabda kun ammoo maal godhaa firriftee atiin waan mootummaan godhuuf deemu baretteetteeti akka rakkoon kun ummata kan keerran geenne ummataan dhaqqabde ummanni waan kanarraa kaafu godha so bifa hedduun qabsoo adda addaa qabsoo fincila diddaa garbummaa kanneen geessuu danda'anii ammatti gargaaru biyya keessatti bifa lamaan deemu jira jechuudha. Kutaa lammaffaa qophii kanaa qophii keenya sanbata dhufuu keessatti isiniif dhiyeessina kanarraaf qopheeffanne kanuma nagaan nu bula.